dhufannee እና karaa biyya Arabaa kana wakkami karaa Beerutii karaa Dubaayii karaa Suudii kana roobni roobamu bona isin biratti tana እና ani nagaan qabaa galata saayee har'a maal qabadhee dhufe isinitti fakkaate እና viidiyoo wayiiti jechuudha maaliif viidiyoo akkanuma bakka hiriyootuma koo hinaanii fi soosinnaa hin beektu isaan irratti jechuudha viidiyoo wayii akkanumatti bakka maaliif yaadetumaan mee waan kana doon dubbadhe zim jedhee agarlaan jedhee tanani soosinnaa fi hinaan walitti mufatee jechuudha maaliif hoottan soosinnaan badaa eenyu takka badaa ta'eef eenyummoo soo hinaantu ta'ee eenyu balleessaa hin qabu eenyu akka ta'e amma ani kan dubbadhu amma hinaantu xiqqoo balleessanatti fakkaata xiqqoo shoo laalu jechuudha. Sababnis maalidha yaa isaan hin beeku sirriitti garuu hin hubanne amma nan gaafadha mee adda saallachuu keessatti inni jedhe garuu saallachuu walitti bu'iinsa guddaadha miidiyaa irratti illee akkuma arge jechuudha sirrii miti anuyyuu narrifadhe ilaalee jechuudha miidiyaa irratti jechuudha akkuma chaanaala ishee irratti arge jechuudha innaa hinaani soosinnaan duraan daa'ima hin qabdaa maal jettee wal gaafachuun isaanii kan hin oolle wal gaafatanii innaa ishiin immoo hin qabu maal jetteetti dubbatte innaa guyyaa biraa immoo yaa'u wanni dhossaa tokko immoo nama dhossaan gulana ba'uun isaa hin oolu maaliif namni waan tokko yookaan mistira tokko namatti mistirri sun yeroodhaaf malee gulana ba'uun isaa hin oolu jechuudha innaa kanaaf namni hin jiru kan mistira namaa dhossus innaa kanaaf hinaan immoo balleessaa guddaa qabdi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Soosinnaan hiriyaa kiyya jettee bakka gwaddinyaa kiyya jettee itti mattee jirti maaliif ishiinis dhossuufii qabdi har'a immoo egaa sittee daa'ima ishee argite hinaan jechuudha daa'ima qabaachuu ishee egaa argite fuutee miidiyaa irratti baaste jechuudha innaa akkanaan hubadheetti miidiyaa irratti illee akkan argite akkasuma jechuudha kanaaf ta'uu hin qabu akka keessanitti olaaltan mee maal isinitti fakkaata maaliif ani amma hiriyaa kiyya yookaan gwaddinyaa kiyya takka sodaadhee yookaan waan tokko na gaafatte hin qabu doon jedheeni na taraddaate yookaan waan san baasuu hin qabdu na gargaaruu qabdi yookaan narratti sobeette na gargaartee zim jechuu qabdi malee waan akkanaa godhuu hin qabdu isiniin jedha innaa kanaafi balleessaa nanaan akka gara kootitti jechuudha duraan soosinnaa irratti wanni jedheen ture amma hinaantu balleessaa qaba maaliif chaanaa irratti yookaan immoo miidiyaa irratti maal gochuu jalaa baaste sababa saniini soosinnaan baay'ee aartee jirti baay'ee wanni jedhanii jiranii duratti wal dubbisnee turre amma hinaantuun maaliif akkana goote jedhee tananii itti aaree anu yeroo miidiyaa argu irratti hin soban se'ee innaa dhuguma kanaaf jalaa baasuu hin qabdu jedha gara kiyyaani maaliif namni tokko mistira hoo namatti himate mistira san dhossuu qabu yoo beekanillee irratti hiriyaa waan ta'e gwaddinyaa ishee waan ta'e dhossuuf hin qabu jechuudha maaliif amma hinaan gwaddinyaa xiyyaa waan ani itti himesan dhugaa jettee fudhachuu qabdi gaafa immoo wanni sun dhugaa miti akkana naan hin jenne maartiin noo naan jette yookaan waan sun mistira nan itti madde dhossaadhaan wanta kana hin qabuun jedheen ishiin immoo deebistee gaaf tokko yoo agarte akkan qabu yoo beekte laa bakka yookaan qaanoftee ta'uu danda'a yookaan sodaattee jettee naa yaaddee naa dhiisuu kan irra naa darbuu qabdi malee waan akkanaati maartaan jettee miidiyaa irratti nagar dhiiste taanaan hiriyaa xiyyaamte jechuudha ishee innaa kanaaf waan akkanaa walirratti godhuun illee gaarii mitiin jedha. Mistiraa ofii namaa hiriyaa qabachuudha garuma keessatti jechuudha yookaan immoo dhattee gaafachuu qabdi malee miidiyaa irratti gallakkisuu hin qabdu innaa balleessaa kan qabu hinaan hin jedhaani maaliif mistira ishee yookaan dhossuu fi diddeetti daa'ima qabdi jettee daa'ima ishee immoo miidiyaatti baasuu hin qabdu innaa baay'ee ulfaataa baay'ee anamlee natti ulfaatee jira jechuudha innaa soosinnaa yaa garma ta'eenillee deemee nan jajjabeessaa maaliif miidiyaa irratti illee ba'uunis homaa rakkoon qabu garuu ishiin immoo miidiyaa irratti na jalaa baate jettee baay'ee aartee jirti innaa deemee nan gorsaa nan dubbisaa nan tasgabbeecha jechuudha hinaanillee yoo miidiyaa irratti kan baaste kanallee yookaan akka balleessitu akka dileetii gootu nan gaafadha innaa yoo danda'amaa ta'e jechuudha innaa eeggata akka bahe homaa rakkoon qabu yoo baates rakkisaan qabu garuu immoo garaadhaa kan hin baane soossinnaadha jechuudha. Inna sirriitti aartee jirti aaruun qabdu ishiinillee tasgabbaa'uu qabdi maaliif haga yoomillee dhufamuu qabu garuu immoo balleessaa kana balleessaa guddaadha fedhii ishii malee gadi baaste kana jechuudha innaa kana fakkaataa
mee qaxxaayii viidiyoo biraa qabadhee isaan lachuu laalee isaan lachuu gorsee viidiyoo biraa hojjedhee isiniifan dhiyeessa jechuudha waan isaan akka irra jiran. Kanaafuu waan akkana akka walirratti hin hojjenne shaggaa miti mistira nama baasanii addabaabayitti viidiyaa irratti ol baasuun kun immoo shaggaa miti jechuudha.